أما نتلا كنا مرتين كافي دي أكتر فترة إيش والله لا أنكو فان بيك واني تاكو أكمل تاكو فترة جامو تجيب بيه جتي ماما كلالك إنكابو تاكو شنكابو dubartiin jireenya keessanii hin qabu waradhaa guys yallanyame waradhaa gisesan Minim biyelle akkasuma Ana bichaa miti dubaltoonni jala kana giltan hundi keessa mageechan qabdu hin qabu andi hin qabu jira bifti duwwaa nan dhukkubsadhee xiqqoo shinaa biddireessita uy anama wallaa ergeen qabu wallahi yoo kasi jaalate qabaattus dhabtus irraan kaayina because jireenya si waliin jiraatu dhufe waan ta'eef maallaqa irraa hajaan qabu hin qabu jettuun si waliin jiraate garuu gaafa hin qabu jetteen jee atuu hin beektaa jechuudha dubartiillee maan taane hin qabu namni maallaqa ni qabdiif jee ati gammachuudhaan bifa adda addaatiin si dhiyaate si miidhee si duwwisee si biraa deema hin qabu gaafa jettee immoo kasi balleessu dhufeellee jecha hin qabu saniin sirraa bada kasi balleessu si nyaatu dhufeellee hin qabu jecha jettu saniin Naali keessa hin qabu. Dhugumas hin qabu hundee hin qabu. Hin qabu important my life guys la jireenya keessatti eenyurratti birrii ergata ergeen beeku. Bakka hin qabu majee ati gizuma hundaa hin qabu. Qorqoddu siin jaan namni hin qabu gaafetes qorqoddu siin jaan. Yoo kan nitiif illee qorqodduudhaati. Wanta beekuu qabdu ilma namaatiif gaafa gooteellee badduudhaati. Gaafa hin godhiniitis badduudhaati. Qorqodduu maalidhaa maaki? Jechuun nama waan kaniin jechuun sissitaam. Sigalee ilma namaatiif dabduu gawwaadha si fudhatan. Kannituu gawwaa si godhaniititi akka gawwatti si ilaalan gaafa kannituuf illee akka gawwatti si ilaaluun immoo bakka gaarii miti isaan biratti kannituuf illee. Kannu baattu baay'oon deemtaa biiftuu gooteetiifuu gaariitti si yaamu kannituu baattee fi gaarii si yaamu baatu irra si jira habiibti tiyya hin qabu jee jireenya keessatti hin qabu bakka. Hin qabu bakka. Naante warri Dubaayii oom deemta jettan ji'a lama booda deema masiinii ji'a lama booda koottu gaafa manni barumsaa achi banamee yoo dhufte madaamii argatta. Amma yoo dhufte garuu madaamii daftee argachuu waan dhiistuufu ammas ji'a lamaan kanaatitti Itoophiyaa mataa itoo ji'a lama booda Dubaayii yoo dhufte baatte. Dubartiin achiin gorsiin jee tokko asiin arrabsa kootu bahi hin nyaattaa. Rattiin gorsiini hin nyaattani. Simi maaki. Birrii 100 sanatti amma viidiyoonaan hojjettu waa dhaqu. Kuma 100. Ripoostii siifin hojjedha garuu yoo jedhe namni biraatti gaafa akkana daganaa hojjetu maal jaa sammuu tiktookiin xiyya bakka. Indee ati ana akkoo ammala laayifii irra teechi saameeqa. Dirreesii birrii ammanaa guuraa fi jechuun rakkoo maamaa viidiyoo na hojjette bakka affachaa namni hundumtu sappoortii na godhaa bara. Oolee hayyee. Geessaan isa dhugaan jedha rabbi. Bakka ji'a tokko naa kennite guyyaa meeqannaa fi seetii guyyaa meeqate. Godhuunis bara akkuma si hojjedhe itti riipoosti yoo si godhan hordoftoonni namni 900 kun hundinuu ni ilaala. Achirraan immoo dhaqaatii gaayis riipoosti godhaa fi fooloo tolchaa fi. Eenyu garuu namni maallaqa siifan. Kuween Dubaay jiraatti. Qarshii meequma dhibba? 100. Ishiin amma 35 irra jirti. 65 yoo itti dabalchiiseef birrii Itoophiyaa 100 gaafa guyyaa 30 naa galchiti. Fooloorsii ishiitis gaafa guyyaa 30 yoo galeef. Okay. Inna amma ati galgala laayifii irra teechee amma kana diresii kana godhaa fi birrii 10 kennaaf innaa yoo ishiin naa kennite immoo laalassa. Tikeetii bararaa oomtu hin jiru kana booda bakka asii wajjin akkanatti fataa hidhee taa'ee geemu taphachuudha. Boy gisee bocha Oromoon fooloo siinii gooti. Maan booyina? Boo? Haala tan teeta duutee fa'aa akkoo tan teeta duutee fa'aa yaadadhuti boy wallaahi fiif godhan. Akkoo tan teeta duutee yaadatee itti qabda viidiyoo irra kaayyattee.
Alfuma dibata ko barbaadi rakkoon na jira rakkadhee jayboy wallahi ndaam si qarqaranu akka naqani sila wallahi yoo hin booyin akka oromoo akka si barbaaddu takiin xuraayii takiin booy lameen kanatti oromoo siif gootu waan ati barbaadde akkanatti ati rifeensa irratti manaa baay'ee xuraawaa. kan inni siif moodin jiru wallahi rifeensa kanas duubatti Geetaan isuma dhugaadha garuu ko normaal isuma dhugaadha dhugaa rabbi asaaba ani amma hin beektu hundi keessanuu akkam keessa jiraadhu akkamta kan jiru hundi keessanuu hin beektu yommuu nu hubachiisu hin jiru waan ta'eef yoommoo asaaba ishiin 100 sana naa galchite ani waan inni ittiin miidiyaarra dhufee ittiin waqqafamu hin jiru jechuudha maaliif kanaan naa godhu immoo siniifis hin bichaadha. Geetaan. Bakka asii miibar amma booda fooxaa rifeensa kanas duubatti hidhadhu fooxaa irra darbadhu akkoo san taduusa yaadadhu imimmaan itti qabi hooy jeetuma booyati san booda oromoon tiyyaan fooloo 100 miti 300 si baastee abdhalti oromoon nuti booyicha barree jira si galee xintirraa gaafa durirraa booyicha barree waan ta'eef yoon booyi waliin amanudha si galee Bakka bo'uun dirqama kiyya ta'e kaagaas. Inumaan dirqamaan inni bo'uun dhugaa rabbi hasaaba maaloo dhaqaatu ammoo mi'a akkaawwantii ishii mi'a ollaa butaa dafaa. ati garuu booyicha ni qabdaa? Haraa yoon gadde qofan bo'aan. Daftee ni boochaa? Yoon gadde. Amma neexalaa kana biratti na fakkii akka tuffatan sana isa wallaaluudhaan. Yaa bakka wanni gurraa kiyya qabatu lataa jiru wallahi maanfanyaan qabu jedhan guys. Ay maanfanya jechuun beetanii wanta gurratti wanti cuqqaalan kan. Cuqqaalaa isaa hin qabu guys. Cuqqaalaan hin badde mana keessa. Neexalaan qabu kee kun. Naxalaa maali? Naxalaa kana moo? Mara naxalaan qabu ani. Isa kiristaanaan deemu naxalaa maal naa godha itteeti lubbutiyyaa. Tifoonii wajjin sitti gurguraniire. Inni uffata. Akkanatti. Tifooniin kunis makaraa arginu jira. Ta'e? La. Fooxaa jechuun. Inaante. Naxalaa wanti kanatti darban waan adii moo? Barbaade fidi koomee akkasitti godhadhu. Asirratti akkatti moo? Duba wanti darban kun amma nama rifeensa kan geebbanaa waan ta'eef bareeda amma akkanatti darbu. Akkasitti butuutuu natti taa'ee waan asittis darbee asirratti. Waa akkasitti bakka akkasitti. Mee taaptaap nu haa godhanii qabmee geemee nama